gara dhumaatti finna yeroo keenya wajjinis wal qabatee yeroo waan hin qabneef gaaffiinan dhumarratti kaasu Facebook irrattis haa ta'u YouTube irratti gidduu kana wanta deemaa jiru ustaazonni keenya politikaa keessa seenaa jiru aangoo barbaadu wanta jedhutu deemaa jira kallattiin sirratti yoo ka'u baateyyuu Ustaaz Ahmaddiin irratti Ustaaz Abubakar irratti wanti deemaa jiru waan guddaadha. Ati akka mataa keetti Ustaaz Raayyaan aangoon barbaada? Aangoonis nan barbaadu anis aangoon barbaadu. Aangoonis nan barbaadu maaliif jennaan aangoon nama kakootii kana miti inni barbaadu. Nama kakootii aangoon nama isa baatisuudhaa kaa'amee jira. Aanatiin barbaadu malee immoo aangoon ana hin ta'uuniif hin barbaadan tokko miti. Hin ta'a aangoo fudhachuu jechuuniif hin barbaadaa jechuun tokko miti. Ani uumama kootiyyuu aangoon baatu. Uumama kootiyyuu uumama waa hoolaa warra aangoo kana wanni hundi warra ummata keenya tun ta'in warra aangoo kana gariis dhiitaa bira darbachuun haala bira darbachuun siyaasaa beekumsa ga'ee kana hunda isa barbaachisa kana baachuudhaaf. Siyaasaatti seenuun afachu gaafina gaafattee bara siyaasaatti seenuun haraamaa warri jedhanii aduwwii keenya laal an akka kootti maaliifii jedhe bidiruun baharii walakkaa nu keessaan qabdu jechuudha keessa jira bidiruutti keessa hoogganamuun hin ta'a hoogganuun hin ta'u jechuudha ish rasuulli heera kanaan miti immoo sahaboonni biyya nu hoogganne kana keessaa qoodan fudhatiin jechuun sagalee islaamaa taatee achiin taa'inii Islamni dhimma isaa murteessaan ummata biraa haa ta'u waa'ee kee namni beeku nama biraa haa ta'u achi keessaa qoodan fudhatiin jechuun fafa kuni fafa ummata siyaasaa keessaa qoodan fudhatiin ustaazonni keenya aangoo barbaadanii siyaasaa keessaa qooda fudhachuuniif aangoo barbaadan aangoo barbaaduuni feffeetee mataa keenyaatiin warra nuti koo diiniitu nu hooggana amma danda'ame tokkotti jechuudha. Malee diinii hoogganaan jiru diiniitu nu hooggana. Diinii hoogganuunii fi diiniidhaan hoogganamuun tokko miti. Nuti ummata rabbii ofirratti sodaataa deemu tokko bara. Kanaaf waan diinni islaam nu hayyame jennee waan diinni islaam nu hin hayyamne dhiifna. Warri aangoo keessaa qoodan fudhatiin jedhu yookaanis immoo uummanni islaamaa keessaa qoodan fudhatiin jedhu biyyattii kana keessatti walakkeessi ummata namni miliyoonii 60tti lakkaa'amu ummata biraatti amrii isaa kennatee taa'ee eeggatu jechuudha. Waa'ee kan koo namni beeku namni biraatti naa hoogganu malaan si hoogganuun ga'eessa si qabu amantii qulfii miti amantiin keenya amantii qolfamaa miti amantiin keenya amantii waa banee wayitti seenu dhimma kan koo namni naa hasawu achi jiraachuu qaba kanaaf bidiruun nu baatte gabaabumatti bidiruun nu baatte hunduma keenya waan ta'eef bidiruun kun shofeera bidiruutis nu imala bidiruutis tiksaa bidiruusis akkasiin hin wanne ogeessasi ga'eessasi waan kana hundayyuu qabanneeti kan nuti deemnu gowwummaanii kaleessa kana keessaa achi keessaa bakka dhabuutu bakka silaa ga'amuu hin barbaanne nu ga'e har'a poolisoonni achi keessaa nuti tumamaanii jirru poolisii mootummaan ajajee jettee hin fudhattu ati sababa namni kan kee achi keessa hin jirreef dhimmoota adda addaa keessa sababa achi nama hin qabneefi kanaaf warri kee dhumarratti ummanni musliimoota warri aangoo mootummaa keessa jirtan sa'atii isin dura namni hojii seenuu qabu hojii mootummaa kabajuu keessatti haqa isin irra namni eeggachuu qabu zulmi isin irra namni eeggachuu qabu miidhaa isin irra namni eeggachuu qabu maaliif jennaan amantii keenya ni dirqa nama zallamuuf achiin seenni ati zulmii eeguudhaaf seente bal yeroo balleessitee ati malaammaltummaadhaan waa namarraa fudhachuudhaaf achiin seenni ati eeggachuudhaaf seente namni eeggatu si haa ta'u kallattii ati jirtu sanaan diinin tikfama kallattii ati jirtu sanaan biyyi tikfama kallattii ati jirtu sanaan nageenyi tikfama waan ta'eef musliimoonni hojii mootummaa keessa jirtan hundi keessanii amaanaa diiniin keessan isinirraa qabu salaataa fi soomaa fi zakaa qofaa miti eejinnaan aangoo yoo isinirraa qabaate sa'atii mootummaatii ala seentee yoo ati damooza nyaatte miindaan sun haqqisitti ta'a. karaa malee nyaatte yoo ati nama zallamte zulmii sitti ta'a borfuula rabbiitti luugamaa walitti dhufna borfuula rabbiitti walitti dhufuuf ta'a guyyaa duniyaa baay'een jiraattu akaakuu abaabuun kee du'ee jinnaan ati dhufte jechuun dhaammadaa jazaakumullahu khairan ulfaadha.